Bismillahirrahmanirrahim. Yaw jireenya jechuun namni tokko jiruu mataa fi jiraachuudha. Waan nyaatee dhugee bareedee gammachuun jiraachuun jireenya jiraachuu jedhama. Jireenya jechuun nyaatanii dhuganii uffatanii jiraachuudha maal bira. Maqaan kiyyaa Muhammad Aliitiin jedhama. Manaajara Awaash Baankii Ikilaas Gursumiiti. Damee Bunyaan Biraa jechuudha. Jireenya jechuun egaa dhalatteetuma agartee jireenya keessa laayif eegaltee waan hamtuu fi waan badaan ni jira. Kana keessa haala milkaa'ina jireenya keessatti jechuun waan jira hundaa'u hattiin jiraatu. Jireenya jechuun haala namni tokko ittiin dhalatee guddatee ittiin gara du'aa deebi'uudha. Piroosesa kana jedhama jechuudha jireenya jechuudha. Fakkeenya maasiin maal faana barsiisa waa'ee reegaatimi barnoonni waa'ee jireenyaa nama barsiisa barnoota qabime waa'ee jireenyaati baayoloojii dhamre eeqa baayoloojiinis waa'ee jireenyaa waa'ee biqiltuuti waan garaa ni haasawa jireenya keenya biqiltuudha biqiltuu ta'e ni jiraamre ati walumaa keessa jira laal boonni jireenyaa kun HP'nis amma jireenya keenya hojii wal qabatama HP fa HP waa'ee jireenyaati HP qalaal waa'ee ispoortiiti waan akkanaati raayis waan if dindii tokkoon siin jaa kaasaa bultii jechuun bakka bultiin tun kan halkaniiti qabdi jireenya bultiidhaa tun akka gaariidha maatii kan kee akkamitti bulchitee akkam wajjin bultee akkam wajjin bultii tana akkatti ibsitu bulti gisee siin jennu amma jiruu bareedduu mana keessatti akka cigimarree tun akka hin jirre rahaadhaan jiraattee bakka rahaan ganama gabbaatee baatu hulaa gisee ture ol seentu salaamtaadhaan seentee hogguu baatu salaamtaan baatee isinis akkasii salaamtaan seentee salaamtaan ba'uu jiruu jechuun tanaafaa jirtuun si keessaa baanaan sun keessa jiraannaan bakka jiruun tanaachi ilaaltu hin jirtu akka kiyyatti. Haadha manaa qabdaa fuutee jirtaa moo dardara? Fuudheetiin jira. Fuutee jirtaa? Haa bultee jechuun maal jechuun? Bultii jechuun nama lama hogguu wal fuudhan erga fuudhan booda jiruuf jireenya baay'ee wajjin dabalatu. Fuutee jirta moo kami? Ammaaf fuudheen jira. Ayyee egaa fuutee jirte mee bultee jechuun maal jechuudha? Bultii jecha bareedaa tokko nuyi ibsine. Bultii jechuun moo bultii jechuun akka kiyyatti bakka ni jiraame kaa. Akkam si fakkaata duraati? Bultii moo? Ani tiseen hin beekne egaa. Bultiin bakka wallaahi waan bareedaadha. Fakkeenyaaf maal siimuu namni erga fuudhee cinaan imaana tokkollee duraan cinaa imaana qaba erga fuudhee cinaan imaana guutamaaf waan jaan tokko jira saniifuu bultii bareedduudha atillee yoo seenuu barbaaddes asumaan si gorsa. Maqaan kee meenyi siin jaan? Obbo Muyyaddiin Mahammad Aadam min jedhama. Ayyee obbo Muyyaddiin akkami fuutee jirta moo kami? Fuudheetiin jira. Ayyee egaa fuutee jiraatte mee bultii jechuu tana akkamitti ilaaltamee bultii tana akkamitti ibsitame? Bultii tana kenneen ibsu yaadaan ittiin bulu jiru rabbii wajjiniin bultii gaarii bulu jira haadha marraa abbaa lamaan qaba. Haadha warraa lama qabdaa? Lamaan qaba lameen wajjiniin jiruu gaariin jiraachuu jira jechuudha. Meeqa akka hawaasni keenya yaadutti namni haadha warraa lama fuudhuu yookaan akkana lamaaf sadi fuudhuun tun shari'aa keenyatti illee sunnaadha. Lama yookaan sadi fuudhuun tun immoo hawaasa keessatti waan dilees hin baratamaniif namni waan addaa takka godhee ilaala. Ati immoo mee haadha warraa lama hojii jiraachuu sana kam ilaalta? Haadha warraa lama hojii jiraachuuf yoo rabbiin si dandeessisee wal qixxeessitee jiraachisuu dandeesseef gaariidha jeetii yaadee yoo rabbiin gaasii dandeessise sanuu dandeettiif irraa eegdee haqaan bulchuu yoo dandeessise jechuudha. Kanaafuu haala gaariin bulchuun ittiin jira jechuudha akka dandeettii mataa qiyyaatitti. Haa meeqa akka hawaasni keenya mas takka biyyaa kutti dhalaan tuffaa keessaa hojii hinaafti jaanii mare. Tan duraa sun gaafa fuute booda tan lamaffaa tan oggaa fuutu tan duraa sun akkamii rakkoon sirra geessiftee jirti. Rakkoon hoggaa dura hinaafte san kaateef ni jirti san ammoo hoggaa surraa tasgabbeessee sammuusii addeelchee wajjin jiraachisee isaan lachuu wajjin jiraachisuu jira jechuudha. Booda sammuusii tasgabbeesseetiin jira jechuudha. Kanaaf immoo hawaasa kana warra lama fuudhuu tana sodaatuuf mee bultiin mi'aan bulchiidha. Jaartii takka keessatti jiramu jaartii lama keessatti agarteetti gaafa jaartii takka qabdu mi'aa bultii agartamu gaafa jaartii lama qabdu mi'aa bultii agarte. Mi'aa bultiidhaa lachuu keessatti ni nagaree jechuudha. Ni jirti jechuudha gisee lama fuute bultii gaarii yoo jiraachisuu dandeesse lama keessattis ni jirti takka keessattis ni jirti jechuudha. Tanaan ibsaaf jechuudha. Kanaafuu fuudha yoo dandeette malee yookaan firaa dhiisuu danda'uudha qabda jechuudha. Malee amma fuudhni kun waan qabeenyaa fi kanarra rarra'oo miti jechuudha. Namni itti amanee
wal qixxeessuu dandeenya waan fuudhuu qabu takka jechuudha. Sammuu dandeettiin bulchuu dandeenyaan dandeettii san qabaannaan qabeenyatti miti jechuudha. Rakkoo feetee yoo qabaatte hojii keessa dabarsuu dandeessanii jechuudha. Iddoo dandeettii wajjin rabbii wajjin waluma qixxeessuu dandeessisee hinaaffii sanillee ati irraa fixaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Assalamu warahmatullah. Mee obboleessa kiyya fuutee jirta moo dardara? Fudhatiin jira. Fuutee jirta. Mee bultii tana akkamitti ibsitame? Bultii jechuun waan addaati. Waan yoo isin bultiin sirraa ajjeelte jiruu dandee guutuu itti bohaartu takka. Isin sirraa ajjeelan addunyaa fi akhiratti waan itti milkootu takka rabbiin jaartii raasiyaa fi haadha manaa bareedduu si kananaan waan rahaan akka isin jira takka. Jaartii jirtaami? Bultii jechuun maal jechuume? Irraa sodaan qabaatiin bultii jechuun maal jechuudha? Bultii jechuun abbaa manaa yookaan haadha manaa wajjin jireenya waliin jiraachuu jechuudha. Bultii jechuun fuutee jirta moo dardara? Fuudheetiin jira. Haa mee bultii tana akkamitti ibsitame? Yaa'u bultii jechuun namni duraan jiruu kontaraata irraa gara jiruu wanni jiraatisi namichi tarkaanfachuu jiruu duraan jiruu kophaa jiraachuu jechuun yaa'u hedduu waa xiqqoo ulfa jiruu ulfaataadha. Jiruu ammoo namni eegala lamatee waliin taanaan yaadota jiranis wantoota duraan nama akka nama tokko qofa yaannus nama lama taanee amma wal gargaarsifachaati wal gargaarsifacha amma yaada waan duraan nama tokko irratti ba'anu ta'u akkam taanaa jee jiruu mataa keenya waliin kan eegalle ta'uu isaati. Bultiin ganama baay'ee ibsuudhaaf jechootaatu nama hanqata. Waan gaariidha. Waan taphaa jechuun jireenya namaa kanaafis boqonnaa haaraa waan bakka tasgabbiidhaas jireenyi kun gaafa sun sii danda'ama jee akkasii gamasitti yooniif ati jechumaan dabafaadha malee waan bareeda gaaffiin lammaffaa fuutee jirtaa? Fuudhee jira. Bultii jechuun maal jechuun akka ta'etti? Bultii jechuun ammaan tana bakka duraan jireenya gartee kophaa haa singilii sanirraa jechuudha. Faffacaa sanirraa bakka takkatti deebinee waliin jaartii ta'eetii wajjin maatii horattee jiraachuu jechuudha. Waliin akkamitti ibsita bultii jechuun? Bultii jechuun wantoota ilma namaatiif barbaachisan beezikni waan jedhamu jiraame san keessa haalaan barbaachisan taatedha bultii jechuun. San jechuun maaliifi bultii tana jechuun jaarsaa fi jaartii waan jedhamu keessa jira taatota jaarsaa fi jaartii jedhamu jechuudha. Isaan jaarsa jechuun kan bultii tana jaaru jaartii jechuun kan bultii tana jaartu jechuudha. Manni ijaaramu kun ammoo bultii jedhama jechuudha. Saniifuu waan kana jaaruudhaaf jaartiin jiraachuu qabdi jechuudha. Bultii jechuun kanaafuu jaarmiinsa waan takkaati jechuudha. Yoo ati bultiin qabaanne duwwaadha jechuudha. Diigamiisarraa ijaaramuudhaan namni tokko bultii ijaaruu qaba. Hayyee meeqa duraan yeroo dheeraadhaaf akkaan dhageetti amma uummanni haasa'u dhiyeenya kana fuute kanaafuu yeroo hanga ammaas turtee jirtaa mire fakkeenyaaf amma eega fuute booda gammachuu jireenya keessaa harkatterraa mee maaltu dhageme ifiichi dura gaafa fuudhin akkamitti yaaddimeeti? Yaa'u eegaan fuudhee booda dhugaa dubbachuudhaaf akka nama guyyumaan fuudhe san akka nama dhalateeti jechuudha. Maaliif duraan hedduu namni dardarummaa yeroo ta'etti eessattiin qamaa eessaan dhaqaa sabtii fi jimata jidduu adda guuraa deemte jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana gammachuu takka inni guddaa si dhagamu maali jedhu waa takka yaaddu jechuudha. Bilbilaan haasaas bilbilaan biizii hin geetu waa takka yaaddu hojii tantee bobbaate eega hojii tantee tara baate karaa mana kan ka'eeti jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaa ture gaafa duraan sana akka nama guyyaa fuudhe san dhalatee jechuudha. Garaagarummaan jiru kami guyyaa dura fuute sun mee maaltu dhageme guyyaa dura fuute sun fa'a? Akka waan guyyuma sun dhalatteeti bakka miirri si dhageme jechuudha. Achi dura akka waan umriin bakka jechuun si lakkaa'amuu hin qabne qeeqa akkasii fa'aa kaasuuf yoo ta'u amma tanachi duraaf tanachi booda gisee laaltu gaafa jalqabaa sun tafaraaroo koof bakka cinqinatti turtuun waan cinqattuuf tanaas hin beektu har'ammoo kaayyoo qabdu nama miila lachuu gad dhaabbate jechuudha. Namni ammas hayaas ni qaba tasgabbiis ni qaba hamtuuf toltu saddaan baasee deema jireenya isaatittis qabsaa'ee qabfa sun nama guddaa ta'ee mul'ata jechuudha. Sakaan haadha manaa ta'e sun guyyaa dura isii fuute gammachuu si dhagamee akkam yookaan akkamitti ibsita guyyaa dura fuute sun guyyaa fuudhaa keetti sun mee akkamitti agarti? Isiin sun yoo yaadadhu gammachuu keessaa hirrifadhe jechuudha. Dhugaa fakkeenyaaf niqaa namaa godhan san yeroo san baay'een rifadhee ture beekte niqaa san yeroo san bakka fakkeenya waxaan yeroo sammuu kiyya keessaa nan banne yeroo niqaa san dhugaa du'aa eebbisi qaama guddoo gootee niqaa san hedduu bakka gammachuu keessa qottee ni rifattaa'u san hin dagatu. Lammaffaadha fuutee jirtaa? Fuudheetiin jira. Haa meeqa eega fuute guyyaa dura fuute sun
guyyaa dura aruusa keetii yookaan buna kaasii godhan sun maaltu dhagame? Allah sandi sinura qaama kana cufaan nur keessa hin jaa jechuun asirraa kaasee bakka waan deemu sun beeku waan gaafa sanii sanaatu yoo deebitee gaafatte siimuu hin danda'u jechuun haala ulfaataa yoo hir'isan. Gaaffiin hin naqaan. haadha manaati haalaan anasabii gaarii haameetti intala. Waan bareedaa dhamee haadha manaa hin ta'e jecha addaa tokko nu ibsi. Haadha manaa jecha addaa adoonatti himu faayaa jiruutiyyaa utubaa jiruutiyyaatti. Waan bareedaa dhamee haadha manaa hin ta'e jecha addaa tokko nu ibsi. Haadha manaa jecha addaa adoonatti himu faayaa jiruutiyyaa utubaa jiruutiyyaatti. Abbaa manaa kan ka'e jecha addaa tokko nu ibsine. Abbaa manaa. Jecha addaati. Jecha maali? Amma fakkeenya ibsarratti keessaa isa hojjetu tarra namni waa ibsitan hin jiru. Abbaa manaa kan ka'e akkuma waan biraatti ibsa suni kan maaliin ibsita? Fakkeenyaaf mana akkuma ibsi ijaara kan ittiin ibsitanii bira abbaa manaa kan jechi birii tokko ibsi. Waan biraa na gaafate tunaana dabala. Haadha manaa ta'e ibsa bareedaa ibsa addaatiin nu ibsime. Haadha manaa jechuun akkamitti? Habibti tiyya kaisin. Habibti bicha sonto habibati dau. Ibsa addaa tokkoon ibsime. Yaw haadha manaa jechuun gaa ibsa lisii ibsu danda'uun haadhi manaa jechuun lubbuu fi jechuudha. Lubbuu kiyyan garaagarummaa kan qabdu jechuusin. Kanaaf lubbuu yang garaagarummaa qabdu kanaaf akkaan itti ibsu qabu jechuudha. Isin itti ulfaate akkana jee ibsuufu jechuun hundi natti xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu lubbuu kiyya jechuun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma haamee haadha manaa kan ta'e ibsi gaaffii dhumaa irratti haadha manaa kan ta'e ibsi. Haadha manaa jechuun jireenya kiyyaaf bakka hedduu murteessaadha. Fakkeenyaaf goolii nan qabu waan pilaana haala hojii kiyyaa akkaan itti saksas ta'u isaan kana ta'uu irratti hedduu murteessituudha. Ibsituu jireenya kiyyaati. Haadha manaa kan ta'e jecha addaa tokko mee nu ibsi. Haadha manaati jee. Haadha manaati jecha addaa tokkoon. Bakka jaartuu yoon jeen qaba sammuu namaatis taatu hamilee namaatis taatu waa'uma kiyya kanaa'u kan jaarte isiidha jaartuudha jiroon ibsa. Waan bareeda. Haadha manaa ta'e jecha addaa tokkoon ibsime. Haadha manaa ta'e jecha addaa takkaan gaafaan ibsu ifaa jiruu aduun akkami amma uumama kanaaf aduun akkami barbaachifti. Akkasitti na barbaachiste jechuudha. Akkasitti sanaafuu ifaa jiruu takka ammoo aduutii yaa jechuu barbaachisa. Haati manaa. Yoo fuute moo dardara? Dardara. Hanga ammaa mee maaf hin fuudhin? Akkuma jedhamu yoo jarjartee oduu hin tasgabbaa'in fuutee rakkoo dhabeeta. Wanti tun itti gaafatamummaa guddoo waan taateef akkanumatti jarjaruu hin taatu tasgabbootee fuutee bareeddudha jeeti. Tasgabbootee fuutes bareeddudha. Mee ati rakkina ati qabdu ta'u warri fuudhe hin qabne takka ta'e ibsitu mee takka tan yaaddumee tan. Rakkina warri fuudhin qabu ta'u warri fuudhe hin qabne. Mana sun rakkinni haala jireenyaa taatu waa hundaa jiran reeqa. Yaa sun keessaa takka mee warri fuudhe tan hin qabne tan immoo ati qabdu. Amma qaanii ani barataadhaasi. Kena hojii sinseerni amma qabar wadda girii tokko baattee akkasitti waa hundaa wanni taatamre saniif ammaaf hin danda'u jeetuma bakka aniin yoo dandeessan fuudhaa jaama qaba wanti tan akkasuma itti gar. Yoo amantiin gaamma keetutti yoo dandeessanii tun nafaqaa siidhaata akka ammaas maharii siidhaatii fi bultii halkanis yoo dandeessan fuudhaa itti warra sadeen kana hin dandeettee ni addati. Sadeellee taatu amma tokko hin danda'u. Nafaqaan siidhaatis ogguu waliin dhufan isaan lachuutu ogguu waliin dhufan. Rabbi wajjira zaqaaja tanarraa sodaan qabda. Sodaan qabu garuu. Duba maaf hin fon. Sababni bareedaa bira sababni yoo jiraate malee taatire. Sababsachuutti hin jirtu. Sababa ammaan itti jira malee ganaa ka sababa sun hin guunne. Saniif fuudhuu feetaa jechuun fuulduraaf. Xiqqishumaan naa feeti inshaallah. Akka dhageenya dardarroo kun halkan qaaxiraa buluu haa taatu nyaata bakka nyaatuu fi kanaanis rakkachuu haa taatu uffataas yeroo yeroodhaan dhiqachuu dadhabuutu haa taatu rakkoonni kun ni jiramoo akkami. Yoo abbaan firatte eegini jiru yoo abbaan firatte eegini immoo hin jiru. Rakkina kun hin jiru jechuudha. Kanaafuu atis fuudhuudhaaf hawwii qabdaa jechuudha. Hawwiin hin qaba inshaallah. Hanga meeqaa fuudhu feeta beeksisa? Ani takkumaan dandeenya. Takkittuma yoo jabeessee ilaa jannata jira. Jirmaa tana mee akkamitti ibsita? Yaaboo dardarummaan tuni hedduu dararummaa wallaahi.
dardarummaa ibsitaa jechuudha. Dardarummaadha. Dardarummaa tana yeroo fi hedduu keessatti ni balleessita. Yeroo tan ta'e itti fayyadamte malee dardarummaan tun ifillee hin yaadattu. Eega fuutee booda kan ifi yaadattu. Kanaafuu dardarummaa tana keessatti waa hedduu kan itti fayyadamuu qabdu jira. Haimee ifitti amantummaa mee akkamitti ibsite ifitti amantummaa kana? Ifitti amantummaan dargaggummaa yeroo dargaggeessaa kana jira. Haimee obboleessa keenya Muhammad Alfaati ati yoo kana irratti ati yoo akkami dardaramu akkami? Ani dardarume eegana. Meegaa ati nama akkanatti uummata babbareedaa ariidaas qaqqabu kana taatanii uummata babbareedaa kanas taatanii hanga ammaa akkamitti hin fuudhin? Maali hanga ammaa tan isa laalatti hin jirtu? Anwar. Obboleessa kiyya. Gaafiin bareeduudha jajjabina siitii wajjin jechuun akkanatti laal uummata babbareedaa kana nuurri isinirraa mul'ata duba hanga ammaa akkamitti tan isa laalatte akkamitti hin jirre? Waan nuti baara kana keessaa jirru nuti hin beekne garuu. Yoo isin laalatanis? Lachuutu irraa ati yoo laalanne amma dura? Ani ilaaladde lakkii. Laalattee jirtaa? Duba namni laalate gaaruma fuudhaa maaf bira ta'isa? Kaaboo. Kitaabarra laalate? Kitaabarratti ilaaladde. Footoodhaan laalatte moo kami gaazibbiin tun meedda nu baasi? Lakkii kitaaba hadiisa ammoo beeku. Warra kanaaf rabbiin nimaa wallaaltanii bira teessatan rabbi isin agarsiisu isin yaa ibsuun jaan. Isin yaa ibsaa baay'ee galatoomii dhumarratti gaaffii saayikoloojii. Namni jiruu kophaatti jiruu kontiraataa kanarraa kara jiruu waliinitti idi'amu kara idi'amu kanatti osoo deemee baay'ee bareedaadha. Waan namaa taa'u akkuma Oromoo waan namaa taa'u biran taa'anii akkuma jaansanitti osoo namni idi'ame jiruu faffacaa kanarraa illee gara jiruu waliinitti idi'ame kara guddinatti illee kara guddinatti harkaanfachuu danda'a. Kanaafuu namoonni jaalallee qabatamaa qaban jaalala jaalatu bira taa'u osoo hin ta'in osoo kara fuudhaatti seenanii amantii keenyaafis imaanas parsantaa 50 faayidaa akka fuudhanii kan jaamu kanaan dhaabaaf jechuudha akka bira ta'an osoo hin ta'in. Mee akka sennaan gaaffii bareedu tokko naa jechiifte namni jaalalaan waliin hawaasa keenya keessa ammoo ni jiru namni jaalala ijii wajjin jiraachuudhaaf firaa jira. Mee ati jaalalaa wajjin jiraachuu fi akkuma dhufanitti jarjaraan namni bultii seenu kamtu caalattee yaaddi? Namni jaalala wani jaan dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Namni eega fuudhee booda jaalala guyyaan guyyaan kaasii gara suuraa ka'ee wanta mayru malee kun fadhii jaama jechuudha. Wanni namni namoonni alatti wajjin deddeema kun fadhii waan jaamusanii kanaaf namni fadhii sunirraa kara jaalala dhugaa qabatamaa san arguudhaaf kara fuudhatti seenuu qaba. Maashaallah. Siidaa osoo eegdanii siidaan du'a keessanii osoo isin hin dhaabbanne fuutanii dikoreeshina bira dabartanii kaa du'a keessaniif siidaan akka osoo isin hin dhaabbanne dura fuudhaa. Siidaa namaa dhaabaa jechuudha. Siidaa namaa dhaabaa. Ilmaan jechuudha. Ilmaan. Akkana. Amma keenyaaf namni kan yaadatamu kan maqaan isaatti fufu siidaa namni dheejiisuu danda'a. Bara nam-tolcheetiin uumamaatiin galaanaanis fudhamee guddisuu danda'a. Garuu ilmi namaa horteen gisee babal'ata. Kutaadhaa kutatti biyyaa biyyatti harkaanfattu waan ta'eef yeroo takka baduudhaaf carraan akkasiin jiru maqaan kan akka turu barbaadde siidaanii meeqa turu ilmoon turu malee. Kanaaf ilmoo dhalaa horaadhaa jechuudha. Waan rabbisa kan horii. Horiidhamma. Riskiinis barqaa ka godhatu gaafa suniif horaayii jennee dhaamsa dhaamnaaf. Wanni siidaa iddin hin jirtu. Dogongora keessa jiran. Wantummaan akka fuudhaa toltuu fi bareedu. Sila agartee gisee amma fakkeenyaaf re'ee takka ammoo waan takka waan nyaachuu hin beekne takka waan nyaachuu hin beekne qabanii afaan riganii barsiisanii jira. Akkasitti silaa waan afaan nama riganii nama barsiisan taate akkasitti illee ammallee nama afaan isaaniitti afaan isaaniif afaan riganii wanni tun waan nooyetu waan ta'eef irraan deebi'anii ta'etu jira akkasitti afaanitti sirriina warra akkasii yaada qabduuf. Kanaafuu oduu siidaan dhaabbanne fuudhaayi. Dafaa fuudhaa umriin tun sanuu amma umriin ammaa tun maaliif beektaa yoo kan dhugaarraa haa dubbannu taate. Wanni hundinuu urmii dargaggummaa tana fadhaa jira. Wannummaa saayikolojiinis amantaanis wanni hundinuu sheexaaninis urmii tana mootummaan illee jechuudha. Wanni jaartiin teetillee asii dargaggeessaa si feeti malee gaafa dulloomtu si feetu maallaqa yoo feete malee fulus fi sigaltee tanaafuu umrii dargaggummaa tana wantoota rabbiin nurraa barbaachisu karaa ittiin nurraa barbaadamu haadalee nudha. Kanaafuu bultiin tana nu gargaarti tana keessatti nu gargaartiidha galatoomne. Babak beek dargoo qaba. Walitti taasisuu jirjan. Babak beek bag gabba. Jarjar. Babak beek bag gabba.
Babak bet bagaba. Agak bisa jodoh. Gaafii baggabbaa babak beet baggabbaa babak beet bagabbaati. babak bet bagaba babak bet bagaba Jarjar walitti yaa. babak bet bagaba babak bet bagaba Baay'ee galatoomi. Iddoo jiraadhu siin jenna galatoomi yaa. Baggabba babak bet baggabba babak bet baggabba babak bet baggabba Amazing maashaallah teetta. Babak beet baggabbaa irra deebisii. babak bet baggabba. Irra jarjaraan. Na dogongorsiisu jaama. Babak bet baggabba. Babak bet baggabba. Baggabba. Babak bet baggabba. Babak beet baggabbaa. Jarjaraan itti ammoo gaara. Babak bet bagaba. Babak bet babak bet bagaba babak bet bagaba babak bet bagaba babak bet bagaba Babak beet baggabbaa jarjaraan walitti taasisii. Bagabbe bagabba. Walitti jarjarsi. Bagabbe bagabba. Babak beet baggabbaa. Bagabbe bagabba. Walitti jarjarsi. Bagabbe bagabba. Takka bichaa jarjarsi eebbisuudha. Babak beet baggabbaa irra deebisii. Babak bet bagaba. Babak beet baggabbaa. Babak bet bagaba. Irra deebisii jarjaraan ji. Are kana naradi sirra dimun. Laala kana meta. Babak beet baggabbaa babak beet baggabbaa babak beet baggabbaa babak beet baggabbaa. Babak bet bagaba. Kana nama berarti dor naradi sih. Mee bilisii mee gaafa tana yaali. Babak beet baggabbaa tana irra deebisii yaa. Ayi babak bet bagaba babak bet bagaba akkasuma Akkasumatti irra deebisaa. babak bet Kamtu kaadhi baashan irra deebisii jarjaraan. ayi babak bet bagaba babak bet bagaba babak bet bagaba babak bet bagaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati gaafin ati gaafatte yeso bet bag bet Ya bag beet baggabbaa. bag bet bagaba bag bet bagaba bag bet bagaba teewre namni jarjara walitti aansee jechuu danda'u hin jiru beekte waan kana ammoo kan ati ibsii gootee jirtaan saa laaffistee deemte. Babak beet baggabbaa. Babak bet bagaba Bagab bet bagbaga. Bagab bet bagbaga. Bagab bet bagaba. dandis laal Babak laal waan beekani. bag bet bagaba Babak bet bagaba. Babak bet bagaba. Babak bet bagaba. laal laal Nan dia mau jarjaran. babak bet bagaba wa ittiin deddeebisanii.